Tole, akkam jirtu? Isiniin jechuun barbaada warroonni barumsa kana hordofaa jirtan karaa amma laayiviillee booddee karaa viidiyoollee ilaaltan karaa yuutuubiis ta'ee karaa garee chaanaalii yookiin garee teelegiraamii keenya warra hordoftan akkasumas immoo karaa chaanaalii yuutuubii warra hordoftan akkasumas immoo karaa fuula feesbuukillee warra hordoftanii akkami nagaa keessanii har'a walii wajjin kan ilaallu barumsa kutaa shanaffaadha. Barumsi kutaa shanaffaa kun jecha ijaaruu jedha. Jecha ijaaruu jedha. Tole, barumsa keenya har'aa osoo hin jalqabiin duratti barumsa torbee darbe ilaalle amma tokko si yaadachiisuufan barbaada namoonni hordoftan jechuudha. Innis yeroo darbee uumama jechaa ilaallee turre afaan Oromoo keessatti uumama sagalee ilaallee turre yeroo darbee uumama sagalee ilaallee turre akkamitti sagaleen akka uumamu sagaleen maalirraa akka uumamu yoo maalti sagaleen uumama kan jedhu qubeelee afaan Oromoo keessaa kamtu sagalee qaba kamtu sagalee hin qabne yoo kamtu kamitti dhufe immoo sagalee uumama kan jedhu ilaallee turre san keessatti illee barumsa keessan keessatti dubbachiistuun sagalee mataa isaanii qaban jennee jirra afaan Oromoo keessatti dubbifaman garuu sagalee mataa isaanii qabanii. Kanaaf dubbachiistonni sagalee mataa isaanii waan qabaniif dubbifamaa gargaaruudhaan akka dubbifaman sagalee garaagaraa akka qabaatu taasisuu jechuudha. Kana fakkeenya fudhannee baay'ee ilaallee jirra. Kanaaf namoonni sagalee uumuun yookiin maalummaan sagalee isiniif hin galle duuba deebi'aa ta'u viidiyoo keenya kutaa afuraffaa sirriitti dhaggeeffadhaa deddeebi'aa jechuun barbaada. Asumaanis immoo waamicha tokko isinii gochuun barbaada. Ammayyuu namoonni viidiyoo kana kallattii garaagaraatti ilaaltan carraa argattanii karaa yuutuubiis haa ta'u, karaa garee teelegiraamis haa ta'u, karaa fuula feesbuukillee haa ta'u, namoonni viidiyoo kana ilaaltanii hordoftan waan tokko dhaamsa tokko cimsee isiniif dhaabuun barbaada. Innis maalidhaa? Nuun asitti qubee kan lakkoofnu yookiin hojii dhabnes miti akkuma nama kamiyyuu hojii qabna. Akkasumas immoo yeroo nurraa hafee miti akkuma nama kamiyyuu yeroon keenya baay'ee nu hanqata. Hojiin keenyas akkuma nama biraa biizii nu godha. Waan baay'ee isaatu jira jechuudha akkuma nama kamiyyuu. Haa ta'u immoo garuu dhaloonni keenya afaansaa qixa sirriin qubeessuu hin danda'u, barreessuu hin danda'u. Jechuun namni afaan dhaloota isaa afaan ittiin dhalate barreessuu hin danda'u yookiin immoo qixa sirriin qubeessuu hin danda'u jedhan baay'ee nama qaanes ana akka kootti nan qaana waan ta'eef namoonni illee qaana'uu qabu. Maaliif? Ani sadarkaa barnootaa hamma yuunivarsiitii, hamma kolleejiitti, hamma kutaa qolamaa yookiin hamma iskuulitti sadarkaa garaagaraatti barannee yeroo itti immoo qubee afaan Oromoo caccabsinee barreessinu nutti dhagahamuu danda'uu qaba. Maaliif? Yeroo baay'ee afaan biraa fakkeenyaa fi akkuma yeroo baay'ee deddeebi'ee viidiyoo koo baay'ee keessatti jedhetti afaan biraa sirreessinee barreessina. Fakkeenya afaan Ingiliffaa amma dogongorree yoo barreessine qubee tokko keessaa kennee yoo barreessine hiikan kennu yaadni keenya sun sirriin ta'u jechuudha. Afaan Oromoollee akkasuma garuu namoonni caccabaa dubbisuu bartanii akkasumatti immoo warra caccabsee barreessullee haamilee waan taataniif sana dhiisa tokkotti gara sirreessinee qubeessutti haa imallu yookiin gara sanitti haa deemnu jechuun barbaada. Kanaaf please namoonni barachuu fedhan carraa kana namoota arganne nuuf affeeraa waamicha isaaniif gochuu barbaadna. Kallattii kamiiniyyuu kallattii karaa laayivii zuumii illee yoo barbaadan, kallattii yuutuubii illee yoo barbaadan, kallattii fuula feesbuuk illee yoo barbaadan, kallattii garee teelegiraamii illee yoo barbaadan, kallattii kamiin dhuunfaadhaan illee kanuma barbaadaniiniyyuu barsiisuudhaaf nuyi duubatti hin jennu waan ta'eef kanaaf akka sanatti wal jajjabeessinee jabaannee afaan keenya qixa sirrii haa taasisnu. Maaliif? Afaan Oromoo afaan saba yoo xiqqaa ta'e miliyoona 40 amma 60 gidduu tilmaamuun kan dubbatamudha Afrikaa keessatti. Akkasumas immoo namoonni afaan Oromoo dubbatan addunyaa mararra jiru. Kanaafuu afaan kun boru carraa guddatee afaan teekinooloojii ta'uu danda'uu qaba. Keessattuu yeroo ammaa akkuma beektan karaa Google Translation yookiin immoo karaa fuula Googleetti hiikamaa jira. Fuula Feesbuukitti illee amma tokko hiikameera. Akkasumas immoo sooshaal miidiyaa akka teelegiraamii irratti hiikameera. Garuu hiikan isaa ammayyuu gahaa miti jechoonni baay'een qixa sirriin hin barreeffamne, qixa sirriin hin qubeeffamne jechoota kana qubeeffamuu kan qaban yookiin qixa sirriin akkaataa afaan Oromoo bakka bu'uun hin qubeeffamne waan ta'eef isa kana taasisuuf immoo dirqama namoonni barachuu qabnu jedha. Inni biraa immoo namoonni baay'een keessan hin qaaneffattan nan beeka gaddeebiin qubee baradhaa namoonni jettan yookiin immoo garaan gaddeebii jecha afaan Oromoo akka itti ijaaran baradhaa namni jettanii barumsi qaanii hin qabu, barumsi umurii hin daanga'u, qabeenya hin daanga'u, iddoon hin daanga'u, barumsi haalaan keessattuu yeroo jiran hundattuu yoo baratan rakkina qabu jechuun barbaada. Kanaaf akka kuni dhaamsa kooti ariifadheen gabaabsitaniif dhaame tarii ergaa baay'een qaba ture garuu yeroo fudhadhuufani asitti barumsa kanallee namoonni laayiviin eegaa jiranillee waan jiraniifi. Kanaaf gara barumsa keenya har'aatti yoo dhufne jecha ijaaruu kan jedhu laallaa. Kanaaf afaan Oromoo keessatti jechi akkamitti ijaarama? Eegaa jecha jechuun hiikkaa isaa yoo laallee jecha jechuun wanta namni tokko sammuu isaa keessatti yaadee wanta mul'atu tokko yookiin immoo wanta ittiin dubbachuu barbaade tokko bakka bu'u jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko sa'a yoo jedhee sa'i inni jedhu kun jecha. Sa'i kun immoo
maqaa tokko bakka bu'a jechuudha. Kanaaf namni tokko fakkeenyaa fi sammuu isaa keessatti saa jedhee jechuu hin beeka jecha kana jechuudha. Garuu kana immoo fuudhee gara barreeffamaatti jijjiiruu akka danda'utti ilaalla jechuudha. Maaliif namni tokko wanta sammuu isaa keessa jiru wanta dubbatu yookiin wanta arraba isaatiin dubbatu sana gara barreeffamaatti jijjiiruudhaaf jechootaan bakka buusa jechuudha. Maaliif jechoota walitti dhufee hima ijaare hima walitti dhufee keewwatatu barreeffama ta'ee ergaa namaa guutee dabarsa jechuudha. Maaliif namni kitaaba barreessus ta'ee namni barreeffama gurguddaa barreessu jechoota kana walitti fideeti kan yaada mataasaa akkaataa tartiiba mataasaatiin kaawwatee ergaa mataasaa dabarfata jechuudha. Kanaaf jechoonni kun yoo qixa sirriin ijaaraman yookiin hiika sirrii yoo kennan yoo akkaataa ta'uu qabanitti ijaaraman qofaa ergaa sana dabarsuu danda'u jechuudha. Kanaaf jechoonni tokko tokko yoo qixa sirriin hin barroofne ta'e hiikaa sana nuuf kennuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf namni afaansaa qixa sirriin barreessee ergaa dhaloota biraan gahuudhaaf yookiin barumsa isaa dabarfachuudhaaf karaa barreeffamaatiin jecha sirriitti ijaaruu danda'u qaba jechuudha. Maaliif inni kun baay'ee murteessaadha. Maaliif jechi tokko hiika tokko bakka bu'a yookiin wanta tokko bakka bu'a. Akkuma reefu sa'a jennee jecha sa'a jedhu barreessineetoo sa'a akka bakka bu'u yookiin jecha nama jedhu barreessinee nama akka bakka bu'u taasisuu qabna jechuudha. Maaliif akkaataa moggasa jechaa sanatti jechuudha. Kanaaf kun amma tokko maalummaa jechaati. Egaa kaa jechoonni afaan Oromoo keessatti kan ijaaraman sagaleerrayi. Yeroo darbe sagalee ilaallee turre. Sagaleen maal akka ta'e akkamitti akka uumamu ilaallee turre. Amma kaa sagalee sun walitti dhufaniiti. Sagalee sun walitti dhufaniiti akkaataa hiika qabuun tarreeffamaniiti jecha nu ijaaru jechuudha. Asirratti hiika kana dhaggeeffadhaa ammayyuu. Jechi sagaleerraa ijaarama. Sagaleen immoo kan jecha ijaaran akkaataa hiika qabuun tarreeffamaniiti. Maaliif? Sagaleen tokko akkaataa hiika qabuun tarreeffameeti kan jecha kennuu danda'u. Yoo akkaataa hiika qabuun hin tarreeffamne yookiin akkaataa ta'uu qabutti hin tarreeffamne hiika sana kennuu hin danda'u jechuudha. Asirratti amma dubbii rakkoo guddaan kan jiru. Maaliif? Sagalee jecha uuma jennee jirraa. Jechis immoo sagaleerraa uumama jennee jirraa kan kun baay'isana riivarsaa jennu sana. Kanaaf gaafa jecha uumnu sagalee sana akkaataa ta'utti yoo hin tarreessinu ta'e hiika sana nuu kennuu hin danda'u jechuudha. Hiika barbaanne sana nuu kennuu hin danda'u. Gatii kana ta'ee fi akkaataa barbaanne isaatti hiika akka nuu kennuuf sagalee sana qixa sirriin tarreessinee yookiin tartiibessinee hima jecha akkasumas immoo barreeffamoota garaagaraa irraa ijaaruu dandeenya jechuudha. Mee akkaataa kanaan gabaabsinee ilaallu sagalee fi sagalee walitti hidhaan jecha nuuf kenna jechuudha. Sagalee fi sagalee yoo walitti hidhaan jecha nuuf kenna jechuudha. Kuni haala gabaabaan akkaataa itti barreeffamudha. Mee fakkeenya tokko tokko ilaallu akkaataa uumama jechaa. Fakkeenya fi mee jechoota asitti fudhadhe kana ilaalaa. Yeroo darbe sagalee akkuma ilaalle sana sagaleen dubbifamaa fi dubbachiisurraa yookiin dubbachiisuu qofarraa ijaarama jennee jirra. Maaliif dubbachiisuun sagalee mataa isaanii qabu. Dubbifamaan garuu mallattoodha. Dubbachiistuun dubbifamaatti maxxanuudhaan akka inni sagalee mataa isaa qabaatu yookiin sagalee gosa garaagaraa qabaatu taasisu jechuudha. Akka inni dheeratu, akka inni gabaabbatu, akka inni hiika kennuu danda'u taasisuu jechuudha. Kanaaf fakkeenya kana ilaallu sirriitti. Jecha kana amma laa sagalee tokko, faa sagalee tokko, lafa jedha walitti yoo ilaalan. Amma asirratti laan addatti sagalee wayiiti. Faan sagalee wayiiti. Kophaa isaatti hiikaan qabaatu. Laa faa yoo jenne afaan Oromoo keessatti hiikaan qabaatu. Kanaaf walitti fidannee jecha uumannaa jechuudha. Kanaaf laa fi faa walitti fidnee lafa. Lafa gaafan jedhe amma namni kamiyyuu hin beeka jechuudha sammuu isaa keessatti lafa jechuun maal akka ta'e. Lafa jechuun ardii irra jiraannu isa guddaa kan akka ta'e namni kamiyyuu hin beeka jechuudha. Kanaaf jechi kun garuu otoo qixa sirriidhaan hin barreeffamne ta'e sirriidhaan osoo hin barreeffamne ta'ee hiika barbaanne kanuu kennuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf osoon bakka laa biratti aa takkitti kaa'e kana aa lama godhee raadhe maal jedha jechuudha laafa jedha. Laafa hiikaa sana hin kennu jechuudha. Jechi kun yommuu uumamu sagalee sun akkaataa barbaachisutti hin tarreeffamne jechuudha. Yookiin immoo sagalee barbaachisu sana ofitti hin fudhanne jechuudha. Kanaafuu asirratti of eeggannoo taasisuu danda'uu qabnaa jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf naa fi maa kan jedhu nama. Naa fi maa kan jedhu sagalee walitti fidne nama. Amma immoo isa sadaffaarra jiru kana fakkeenya sadaffaarra jiru kana laa biratti aa lama faa biratti aa lama barraa'e. Egaa kun amma dheerateera sagaleen kun. Sagalee dheeraa gabaabaa maal akka ta'e kutaa barnoota itti aanu keessatti hin ilaallaarra fakkeenya tokko
muraasuma fudhannee kutaa akkamitti akka sagalee dheeraa laafaan uumamu ilaalla jechuudha. Yommuu sagalee dheeraa fi laafaan walitti dhufan jecha akkamii akka uumuu danda'an. Kanaaf amma laa biratti aalama yommuu barreessinu laa ta'a jechuudha hin dheerata. Faa biratti illee aalama yommuu barreessinu hin dheerata faa ta'a. Kanaaf isaan kun lamaan walitti dhufaniitu jecha ta'e kennu jechuudha. Kanaafuu maal jedha jechuudha laafaa hin dheerata jechuudha laafaa. Amma mee lafa kan jedhuu fi laafaa kan jedhu wal bira qabaa laalaa. Laa biratti lafa kan jedhu aa takkatu barraa'ee faa biratti illee aa takkatu barraa'e. Garuu gaafa dhufnee lafa kan jedhu kana biratti dhufnu immoo laafaa jedhe jechuudha hin dheerate jechuudha. Mee kana fakkeenya fudhachuudhaan irra deebiitan qubeessaa ta'uu isinitti agarsiisa. Mee garaagarummaa isaa akka sirriitti hubattanii fi namoonni sagalee dheeraa fi gabaabaa adda baafachuu isa rakkisu fakkeenyaa fi nan barreessa. Laa, ida'uu, faa, lafa ta'a jechuudha. Amma asirratti isheen laa jettuuni aa takka qofatu bira jira. Faa jettullee aa takka bira jira. Kanuma sagaluma kan ammamee laa biratti aa lama taa'isee haa barreessu. Faa biratti illee aa lama taa'isee haa barreessu. Asirratti amma walitti fida jecha sagalee kana lamaan laafaa jedha jechuudha. Amma jecha kana namni gaafa qubeessu namni hundi baay'een jecha lafaa fi laafaa jedhu kana wal fakkeessan yeroo itti qubeessantu jira. Fakkeenyaaf immoo kanuma keessaa mee ammallee akkasii galuu fi mee laa biratti aa lama haa barreessu. Faa biratti aa tokko haa barreessu. Mee walitti fidee haa barreessu. Laafa jedha. Laafa. Amma kun afaan Oromoo hiika afaan Oromoo bakka bu'u jechuudha. Jecha akkanaa kun hiika isaa jijjiirrateera. Aa takkittii qofa waan laa biratti daballeef. Aa isaan lama waan taasisneef jechi kun amma hiika isaa guutumaan jijjiirrateera. Kanaaf kan yeroo baay'ee afaan Oromoo namoonni maal jedhu yoo qubeen keessaa fi yookiin yeroo itti dabalame akka waan hiikaan jijjiirametti yommuu taasisantu jira. Yeroo afaan Oromoolee akkuma afaan Ingiliffaa, akkuma afaan Amaariffaa, akkuma afaan biraa afaanota biroo jechuudha. Jecha tokko keessatti qubeen takka yoo itti dabalamte yookiin irraa gatamte hiika isaa guutumaan jijjiirrata jechuudha. Asirraa akkasitti hubanna jechuudha. Akkasuma immoo mee laa biratti aa takka barreessee faa biratti immoo aa lama barreessu. Lafaa jedha. Lafaa. Ammallee hiikaa kennuu hin danda'u. Maal waan ta'eef faa biratti aan takka yoo waan dabalamte jechuudha. Lafaa. Kanaaf namni kun fakkeenyaaf waa'ee lafaa barreessaa jira yoo ta'e yookiin dhimma lafaa wal qabatee barreessaa jira yoo ta'e jecha lafa kan yoo barreessutti laafa jedhee yoo barreessu lafaa jedhee yoo barreesse ergaa sana dabarfachuu hin danda'u jechuudha. Bakka bu'uu hin danda'u jechuudha. Namis waa'ee lafaa afaan jiru jechuudha. Kanaaf maal ta'a jechuudha yommuu qubeessinu akkaataa qixa sirrii ta'een of eeggannoodhaan wanta sammuu keenya keessa jiru sana yaannee suuta jennee xiinxallee barreessuu danda'uu qabna jechuudha. Akka kanatti ergaa keenya haala sirriidha yookiin qixa sirriidhaan dabarfachuu dandeenya jechuun barbaada. Kaakuni akka isiniif galuuf akkaataa itti sagalee walitti dhufee jecha ijaaruu akka isiniif galuufidha. Akkasuma fakkeenya itti kan jiru sagalee saa ida'ullee jedha sagalee jedha. Amma kun sagalee sadiitti adda qoodamee jechuudha. Sagalee sadiitti walitti dhufee jecha sagalee jedhu ijaara jechuudha. Amma saa gabaabaadhaa gaa gabaabaadhaa lee dheeraadhaa sagalee jedha jechuudha walitti dhufee. Asirratti amma fakkeenyaaf akkuma reefu ilaalle osoo amma saa biratti aa takkatti dabalu ta'ee hiika sana jijjiirrata jechuudha. Saagalee jedha. Saagalee kan jedhu kun immoo afaan Oromoo ta'uu danda'a. Hiika kan jenne sana yooyyuu hiikayyuu qabaate wanta nu jechuu barbaanne sana bakka nuuf bu'u jechuudha. Kanaaf eeggannoo akka qubeessinu isin jechuu barbaada. Akkasumas dhaafii gaa dhagaa jennee akkasitti barreessuu dandeenya jechuudha. Mee fakkeenya biraallee asumatti itti dabalu. Fakkeenyaaf mee fakkeenya kan ilaalaa. Fakkeenyaaf asirratti tarii xiqqoo adda siin ta'uu danda'a. Barumsa torbee darbe ilaalle kun amma asirratti xiqqoo yeroo darbe kan ilaalle sagaleen dubbifamaan dubbachiistuu fudhatee jecha sagalee uuma jennee ilaalle ture. Inni kun immoo fuuldura isaatiitti daballe yeroo darbe. Asirratti immoo kun xiqqoo jecha waan birbirsa jedhu wal qabata.
tarii kana ammaaf akkuma fakkeenyatti yeroo darbe fudhadhee isin darbetan yeroo taanutti immoo birsaga jechuun maal akka ta'e hin ilaalla jechuudha. Gaafsan kun isiniif gala jechuudha. Amma ditteelii isaa yookiin gadi bu'ee dubbadde waa'ee birsagaa keessan seena waan ta'eef kan akkuma fakkeenyatti fudhannee bira dabarre jechuudha. Fakkeenyaaf Aafikaa akka jedhee ida'uu koo jedha. Sagaleen kun akkoo jedha. Kanarratti waa'ee birsagaatti isiniin jedheen jira. Itti aanee jirratti immoo aafii aan adda ishiitti sagalee qabdi jennee jirra. Kanaaf ida'uu laa'aa yookiin immoo laa'aa kan jedhu itti ijaaree ala jedha. Akkasumas immoo aan ammallee kan taane fakkeenya sagalee addatti qabdi. Raa kan jedhu sagalee addatti qabdi. Daa kan jedhu sagalee addatti qaba. Araada jedha jechuudha. Garuu fakkeenya tokko fa'aa irratti amma asirratti aafii kaa walitti daballe amma osoo aan biraa waan ta'e kaan kophaa isaa dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Sagalee uumuudhaaf kophaa isaatti dhufee dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dirqama dubbachiisuu yeroo kamiiyyuu dubbifamaatti maxxanuu qabdi. Dubbifamaa wajjin dhufuu qabdi. Kophaa isaa dhufuu hin danda'u dubbifamaan. Dubbachiistuun garuu kophaa ishee dhufuu dandeecha. Asirraa duwwanna jechuudha. Kun immoo waa'ee birsagaatee wal qabata yeroo darbe yeroo dhufutti ilaalla. Kanaaf sagaleen walitti qindaa'uudhaan jecha uuman birsaga jedhamu. Birsaga jechuun maal akka ta'e yeroo dhufu sirriitti ditteelii isaa gadi fageenya ilaalla. Kutaa barnoo tokko fudhannee maaliif birsaga jechuun baay'ee murteessaadha jecha afaan oromoo sirriin qubeessu jechuudha. Birsaga jechuun birkii sagalee jechuudha. Birkii sagalee jechuudha. Gabaabbatee barreeffame malee birkii fi sagalee kan walitti dhufee birkii sagalee akka sanatti jechuudha. Birkii sagalee yeroo walitti dhufee birsaga jedhee. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Yeroo jecha uumnu birsaga walitti finneeti kan qindeessinu jechuudha. Birsagni immoo sagalee irraa uumama. Akkamitti akka uumamu immoo kutaalee itti ilaalla. Fakkeenya tokko dha. Asirratti ilaalla fakkeenyaaf amma jechi sagalee jedhu kuni birsaga sadii qaba. Birsaga sadii qaba. Innis saa isheen jedhu kun birsaga tokko, gaa inni jedhu kun birsaga tokko, lee inni jedhu kun birsaga tokko jechuudha. Kanaaf birsagni jecha qixa sirrii uumuudhaaf gahee guddaa qaba waan ta'eef waa'ee birsagaa kana sirriitti ilaalla. Baay'ee murteessallee waan ta'eef. Waa'ee birsagaa kana sirriitti kutaa barnootaa tokko fudhannee akka sirriitti nuuf galuuf yeroo itti aanutti ni ilaalla. Inni biraa immoo sagaleen jecha uumuun kunniin yookiin immoo sagaleewwan jecha uumuun nu fayyadan kunniin sagalee laafaa ta'uu danda'u, sagalee jabaa ta'uu danda'u, sagalee dheeraa ta'uu danda'u, sagalee gabaabaa ta'uu danda'u, sagalee rabutaa ta'uu danda'u. Kanaaf akkaataa kanatti adda qoonnee ilaalla jechuudha tokko tokko isaatiin. Tarii har'a yeroo dheeraa waan nu jalaa fudhatuu fi har'a gabaabsanii fakkeenya tokko tokko sagalee laafaan maal akka ta'e, jabaan, dheeraan, gabaabaa fi rabutaan maal akka ta'e hanga tokko xiqqeessituma yaada isiniif kennitanii kutaa biraa keessatti kanneen gadi buunee ilaalla jechuudha. Maaliif isaan kana gahee kan qabu maaliif yerootti jecha tokko barreessuu qabnutti sagalee dheeraa osoo fayyadamnu gabaa yoo fayyadamne hiikkaa isaa jijjiirrata jechuudha. Waa'ee lafaa fi lafa kan jedhuu fi laafa kan jedhu irratti ilaalla jechuudha. Maaliif jechichi bakka kan bu'amuu qabu sagalee laafaa yoo ta'e laafaan bakka buusnaa, dheeraa yoo kan ta'e dheeraadhaan bakka bu'uu qabu. Gabaabaa yoo ta'e gabaabaadhaan, dheeraa yoo ta'e dheeraadhaan. Kunniin immoo akkamitti uumaman? Sagalee jabaa kan jennu maal jechuudha? Laafa kan jennu maal jechuudha? Kan jedhu dubbifaana wal qabata waan ta'eef ni ilaalla jechuudha. Akka amma wal keessa akka bitaan ittiin galle yookiin immoo namoota baay'eetti akka bitaan gallee fi baay'ee isaan dubbadhu yoo baay'ee dubbadhe namootatti bitaa akka hin galleef tokko tokko yoo ilaalle gaarii ta'a jechuudha akka namoota hubatamuuf jechuudha. Kanaaf mee sagalee gabaabaa fakkeenya fudhannee haa ilaallu. Sagalee gabaabaa. Sagalee gabaabaan kan uumamu dubbifamaa tokkoo fi dubbachiisuu tokko walitti yoo dhufan qofaadha. Dubbifamaa tokko yookiin dubbachiisuun tokko walitti yoo dhufan sagalee gabaabaa uumuu jechuudha. Dubbifamaan tokko dubbachiisuun tokko akkuma asirratti fakkeenyaaf laa fi faa jedhaman argitan jechuudha. Laan dubbifamaadha. Aan dubbachiisuudha. Walitti dhufanii laa sagalee jedhamanii faan dubbifamaadha. Aan dubbachiisuudha walitti dhufanii faa sagalee jedhamanii inni kun lafa jedha jechuudha. Kanaaf lafa inni jedhu kuni sagalee gabaabaa lamarraa uumame jechuudha. Yookiin immoo birsaga lamarraa uumame jechuudha. Birsaga gabaabaa. Akkasuma laa aa biratti daballee maa biratti aa daballee sagalee gabaabaa kan lamaan walitti dhufanii lama jedha jechuudha. Kun immoo maaliif sagalee gabaabaa ta'e kan jedhu taalixaatti ilaalla jechuudha. Jechuun asirratti yoo dheeressuu kan dandeenyu yoo maal ta'edha, gabaabsuu kan dandeenyu yoo maal ta'edha. Kuni dubbii afaan keenya dubbannu yookiin yaada sammuu keenya keessa jiru sana lafa jechuu barbaanne immoo laafa jechuu barbaanne sana walitti finnee akka keenya wal simsiisna jechuudha. Maaliif turtii dubbiitiin kan yeroo baay'ee sagalee laafaa fi gabaabaan adda kan bahu jechuudha. Yookiin gabaabumatti
Yeroo dheeressuu barbaanne dubbachiistuu lama fayyadamna. Yeroo gabaabsuu barbaanne dubbachiistuu tokko fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti mee fakkeenya sagalee dheeraa jedhu kana ilaallu. Asirratti sagalee dheeraan kan akkuma sagalee gabaabaan dubbifamaa tokkoo fi dubbachiistuu tokkoon uumamu dubbifamaa san biratti immoo dubbachiistuu lama yoo daballe sagalee dheeraa arganna jechuudha. Gabaabumatti maal jechuudha? Sagalee dheeraan kan uumamu dubbachiistuu lama dubbifamaa biratti fayyadamuudhaan. Sagalee dheeraan kan uumamu dubbachiistuu lama dubbifamaa biratti dabaluudhaan kan uumamudha jechuudha. Kanaaf laa biratti aa lama daballee faa biratti aa lama daballee laafaa jenne jechuudha. Akkasuma daa biratti ii lama daballeet asirratti dhiifama dogongora jiranan nan sirreessaa. Qubee tokkoon keessaa gatee sirreessira. Kanaaf akka kanatti daa biratti ii lama yoo daballee fi maa biratti aa lama yoo daballe diimaa jira jechuudha. Akka kanatti sagaleen dheeraan uumama jechuudha. Amma immoo sagalee sagalee jabaa ilaallume sagalee jabaa sagalee jabaan kan uumamu yeroo itti dubbifamaan lama walitti aanee dhufuudha. Dubbifamaan lama yeroo walitti aanee dhufuudha. Inni kunis fakkeenyaa fi gubbaa jecha jedhu kana birsaga lamarraa uumame kaafun ammoo waa'ee birsagaatti wal qabata. Gaa biratti uu tokkoo fi baa barreessineet baa biratti aa lama barreessinee gubbaa jennee inni kun birsaga. Maaliif gaa biratti uu barreessinee ergasii baa barreessinee yookiin immoo maaliif gub kan jedhu kuni bakka tokkotti fudhatame kan jedhu kuni birsagaa wal qabata. Maaliif yommuu jechi tokko bakka lamatti yookiin sagaleetti qoonnu birki sagaleetti qoonnu dubbifamaan lamaa sun dubbifamaan tokko inni gara birsaga jalqabaatti dubbifamaan itti aanu gara birsaga itti aanu hojjeta. Kuni kaa'u birsagaa wal qabata. Gabaabumatti maal jechuudha asirratti sagalee jabaa yommuu barreessinu yookiin jechi sun afaan keenya keessa yommuu dubbannu hin jabaate yoo ta'e dubbifamaa lama walitti fuunee barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf diricha dirree jedhu kana yoo ilaallu dirree jennee barreessuudhaaf dirree raa kan jedhu suni hin jabaate jechuudha. Yommuu jabaatu dubbifamaa lama fudhannee ilaalla jechuudha. Inni biraa immoo sagalee faallaa jabaa kan ta'e yookiin immoo sagaleen biraa kan ta'e laafaa amma tokko jechuun ilaalla jirra waan ta'eef yeroo itti aanu sirriitti ilaalla waan ta'eef baay'ee irra deemuun barbaachisu. Inni biraa immoo sagalee irra butaa. Sagalee irra butaa. Sagalee irra butaan kun kan uumamu yeroo itti dubbifamaan irra butamee dubbifame jechuudha. Irra butamee dubbifamaa isaatti aanee yeroo itti firoomfame jechuudha. Firoomfamee yeroo dubbifamudha. Kunis immoo maal akka ta'e kophaa isaatti adda baafnee ilaalla sagalee irra butaan maal akka ta'e yookiin immoo maaliif akka fayyadamne yookiin immoo akkamitti akka uumamu kutaa taanu keessatti ilaalla jechuudha. Sirriitti gadi buunee amma akkuma akkaataa uumaman jechaa akka adda baafattaniif ani kanan gubbaa isaa jechaa jiru. Kanaaf fakkeenyaa fi yeroo itti dubbifamaan irra butamee dubbifamu sagalee irra butaatu uumama jechuudha. Fakkeenyaa fi jecha furdaa jedhu keessatti birsaga fur jedhuu fi daa jedhu itti dhufee furdaa jedha. Amma achirratti raan tuni irra butamee dubbifame jechuudha. Furda osoo hin taane furdaa. Amma fakkeenyaa fi namoonni baay'ee yeroo barreessinu jecha furdaa jedhu kana raa kana irra butaa gochuu dhiisne yookaan itti daballaa yookaan aatti daballaa furadaa jennaa yookiin furidaa jennaa jechoota kana akkaataa inni uumamuu qabu yookiin irra butaan kun akkaataa inni galuu qabutti yeroo itti dhiisnu jira. Kanaaf irra butaan dubbii keenya keessatti kan adda baafannu yommuu jecha tokko dubbannu fakkeenyaa fi amma furdaa yommuu jedhu furdaa raa amma irra butamee firoomfameetti daatti maxxanee dubbifama jechuudha. Kanaafuu dubbachiistuun fudhatu jechuudha irra butaan kan uumamu. Inni kunis immoo dubbii afaan keenya irratti adda baafnee ilaalla. Maaliif amma saayinsii isaa akkasitti gadi buunee yoo ilaalle namoota qubee baratanitti ulfaachuu danda'a waan ta'uuf jechaa. Akkasuma immoo jecha dugda jedhu ilaalle gaan irra butameeti yookiin immoo
daatti firoomiti kan dubbate jechuudha. Egaa kanneen kutaalee barnootaa keessatti adda qoqqoon tokko tokko ni ilaalla jechuudha. Kanaaf egaa barnoonni keenya har'aa isa kana ture akkaataa uumama jechaa hamma tokko seensa isaa ilaallee jirra. Yeroo itti aanutti bal'inaan sagalee gabaabarraa jecha uumamaan dheerarraa jabaa laafaa irra butaa jennee akka sanatti adda qoqqoonnee ilaalla. Barumsa itti aanu keessatti kanan qabadhee dhiyaadha. Kanaaf namoonni dhaggeeffattan galatoomaa jechuun jala namoonni onlaayinis dhaggeeffachaa jirtan namoonni booddee isaa immoo karaa yuutuubiis karaa garee telegiraamii karaa fuula feesbuukii viidiyoo argitan ilaaltanii jabaadhaa warri qubeen barre hin bartan isiniin jechaa jira. Hanga ammaatti warra qubee baraa jirutti wajjin jirra waan ta'eef gara seellugaa afaanitti immoo achuma ce'aa jirra adeemsuma keessa kaa warra qubee hin baranne finneetoo ofiin qixxeessina jechaa jirra kaa yoo isaan fedha qabaatanii sirriitti hordofanii. Akkasiidha. Akkasumas immoo viidiyoo kana karaa garaatiin sheer namaan godhaatiin jechuun jaalladha. Fakkeenyaaf karaa yuutuubii keenyallee sabiskiraayib gochuun jajjabeessaa sheer godhaa laayik godhaa namoota kaaniinis ga'aa jechuudha. Maaliif yoo nuyi namaan walirraan qoodnee akkasii namni argate malee jiraachuu isaayyuu akka barumsi kun jiru namoonni hin beekan waan ta'eef nuyi yookiin immoo dhaabbata miidiyaa tokko qabaannee beeksisuu carraan arganne waan ta'eef hin qabnus waan ta'eef namni karuma garaagaraatiin nama nuuf iyyaa nama barachuu barbaadu nuuf garee telegiraamii keenyatti nuuf fidaa telegiraamii garee keenya karaa yuutuubii gara jallarrallee diskiripshinii irratti kan kaa'aa akkasuma immoo waamicha qubee jettanii karaa telegiraamii yoo barbaaddan yookiin sarchii godhan siif dhufa karaa fuula feesbuuk illee akkasuma karaa yuutuubii illee waamicha qubee jettanii yoo sarchii godhan siif dhufa waan ta'eef akka sanatti nu hordofaa isiniin jechuun barbaada. Barumsi keenya irraa kanuma galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u.